Lalisan goota akkasii. Goota akkanatti gangalchee mucayyoo leengadda gangal. Lafarra gangalchee kan samii ilaalu goota saniiti. Maakii wanti kun garuu baay'ee garaa keessa si hafteetti irraanfachuu dadhabde. Hojiitti sanatti ni garaa keessa si haftee haadhogu irraanfachuu dadhabde ishee. Omaan tapha saacaalee garuu garaa keessa si hafteetti dubartii sana faana taphachuun koo. Natti biqilchi. Wallaahi. Duuba faana qabee jira. Maalitti? Ay baay'ee wanti kun deddeebisteetti dubbate qabatteet garaa keessa si hafteetti wanti. Si gubdeetti masala. Maal na gubdiyaan? Ani maalan beeku. Eddeen gaddaa akkasitti araanoo manatti hin fakkaanne. Araanoo manatti hin fakkaanne. Eddeen gaddaa. Dhugaa. Garuu moo irraanfachuu? Garuu irraanfachuu dadhabde maakii kun. No. Ay. Inuman si harka irraanfachuu. Maaliif taphatta jedhiini? Haa taphatu dhiisaa rakkoo miti ammas. Bishaan dhugeen dhufan obsi. Intini qas jedhi dhugee ishii maakii kun. Sitti intini akkasiin qorrine giroorooke. Hojiitti yeroon galu ani hin argine. Ati fakkeenyaaf mana jirtaa jee. Lippistiikii sana yeroo argitu. Maalitti? Akkanatti boksiin sidhee lafa sirbisaa jechuudha. Osoo na xarreen. Hin attaama. Akkana boksiin sidhee lafa sirbisaa. Osuma na xarreen maalidha otoo hin jedhin? Eegas sidhee boodan si gaafadha. Wattaadara faanaan bultii ijaara qaqashti. Osoo mana hin gahiin tura ifirra laaltee dhufuu hin qabdu. Garagalchitee takkiin darbitee biraa bitee uffattee dhufu. Kuni hidhii biraa fiddee dhufuun rakkoo. Safuudha. Ani beekaan fidee dhufee dura gaafachuu wayyoo. Safuudha ree. Amma fakkeenyaaf wayi itti jennutti. Amma fakkeenyaaf amma otoo akkasitti garuu fiqiriidhaan amma dubartoota waan akkasiin gorsaa ture. Amma itti daariin baay'ee kan diigamaa jiru kanaaf maal jetta seete? Ati yoo biltii taate maal jetta seete? Qalal goote fiqiriidhaan wayyashi waan hundumtaati immoo waan hundumaa qabsoo goota bubuqqisii irra marsii goota. Fiqiriin akkasiin ta'uu barmaati. Fiqiriin akkasiin ta'u maati. Ila akkam godhu seeta seete? Akkam godhuu qabda seete? Safuudha. Akkoo safuudha garuu sittan hima qoyi. Si mooyeetiin jira ammas. Namoota itti rakkoo hin qabu na qaxxatu. Garuu akkam gochuu qabda seexela. Waan hundumaa qabsoo gochuu booskii miti waan hundumaaf bar booskii miti waan naan maakisha. Akkam goota seedha amma fakkeenyaaf akkasitti. Ani hin argine miti asirratti lippistiikiin jira. Kaza amma akkasitti raachuu koo akkamii hojiirraa dhuftee raachuu koo naannatti asis naam dhungachuudha dura fiqiriitti kennita dura. Maaliif hojii dadhabeen dhufaa waan baay'ee jira. Naayyee sambuuta. Idduma fuula koo hunda jimlaadhaan dhungachuudha dura kiisingii. Jimlaadhaan. Maaliif seeti dadhabee dhufa amma fakkeenyaaf hojiidhaa dadhabee dhufa. Aara galfachuu qabu. Idda fiqiriitti kennitee rilaaks godha miti inni alamii argee usila. Idda rilaaks godhee booda maal jettee gaafatta seeti. Raachuu koo maalini timaatima situ kee tiishartii shamiizii kee timaatima situ. Kollaan namni akkasii sun kuni dhiisi. Kuni fiqirii miti. Diimaa situ kee maali osoo ni shaabbisii guddaa kan argu diimaa. Namni akkasii jiraan. Boobs maaliin si dhaan? Garuu safuudha bar dhiira dha'uun. Sin dha'u garuu nin aara. Ko aaruun immoo bultiin ta'u qashxanii si gorsaan jira baraan gafa keetti. Sin dha'u maa akkam dubara kee dhiira akkam
Lafaaq emmiti bar. Lafaaq emmiti kan hunda sitti maaru. Dubbisee rawaan baay'ee miti Ati kanatti. maa aarta sin dhawuu jechuun boksiin miti no. Kuni bara akkanumatti malee boksii kamsidha dhiira akkamitti akka aadaa Oromootti dubartiin dhiira irratti hin utaaltu. Asanoo abbaa mana irratti dhorkaadha. Kanammoo namoota gurguddaatu jira. Atoo maaletta? Ani immoo waan namni gurguddaan jiru sirriidha waan ta'eef ittiin fayyadamaa jechuuf turaaf. Malee boksii Ani immoo sin gaafadha jechuu barbaadeeti. narreebdu garuu akkaataan itti gaafannaa immoo ante eessayyuu talkas akkas ta'e dhufte maal inni kun akkas ta'a. Sanumaa isinin jaagaa sanuma jaanii dubartiin. Akkas miti akkasidha mani waa tokko intin saayinsiin sitti maarra qalal gootee maal jette raachuu koo maal inni ila akkasidha. Raachuu koo maal inni immoo shamiza kee timaatima si jalaa tuqeette nan argamite akka timaatiman taane bara anis nan beekaati sin beekta yeroo narku argite. Kazan akkas argite wii ara timaatima miti intin mucaa bashaatu jedhamtu sanatu iddoo hojiitti yeroo akkas nagaafatu chaappistiikiidhaan na tuqte malee timaatima miti sinan jedha jechuudha. Walitti hin deemure as biraa maal godha chaappistiikii? Yaa taadiyaa akkas jettee yeroo akkas amma ishee gabaabaa yoo taate amma fakkeenyaaf bashaatuun gabaabaa yoo taate ishii baqaa nagaan buli jedheen akkas amma miti. Namni gabaabina isaa beekeetuma bikka harkumarras dubbisa jechuudha. Oliixatee as bira hin dhufu. Namni hundinuu dhaabbina isaa beeka. Geeyyamaan dhaabbina kiyya gabaabaa yoo ta'e akkuma dhaabbina kiyya. Maakii maali ati ittiin raammattee nagaan gaafattu? Maa girgirii gaafattu? Akkam numan ja'an ijoo akkam jeeti malee akkana jee rammaxxanee hanqa shaabbitii akkas ani akkas kiisiingiidha siin jedhee maali akkas kiisiingiidha moo maaf akkasitti ani akkasii dheera. Akkana jechuun akkanatti hammachuu. Akkas amma fakkeenyaaf kun amma maakii siin immoo siin galu bar dubbiin baay'isuu kana naasa qaayyaa ta'a. Woy haayee gaame. Kun amma akkas isheedhaa jennu. Annaaf garuu akkaataa ati itti ibsitu. Kun amma fakkeenyaaf akkasi miti. Akkasi wal gaafatta miti. Akkanatti wal gaafatarree. Maa isin maali akkasittidha wal gaafattu naka akkas wal. Akkanatti. Akka? Akkanatti laa salaamu inni dhiiraaf dhiira ati maakii ati bar dubartii. Dhiira immoo laala akkanatti laa. Akkanaan yaadate kun akkam jirta nagaa fayyaa. Ati maaliin inni baay'ee bar ila. Jaallan qabsootu akkasitti nagaa wal gaafate jaallan qabsoo waraanaaf deeman.